السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا في كبجمتو تجي كم جرتو نجاكي سني يعني نجاكو تجلى ربي رديبو دام بقى إيد الأدها كم بركم ما تقول بأفر أرتمي تربفات النجا إسين جهي إسين جلا جايز نجاكي يجلى ربي إسين جلا اللي إيدا كان اللي إيدا في تكوكو باوف كستوني جلا بكي كانت تموتيو Sinti beti keessa jira achi keessa uffadhee maal jedhee achi gadi ba'ee amma uffata agarsiifachuu jira. Maaliif shinti beeti keessatti uffata uffattaa naan jechuun keessa hin oolu. Dhugaa dubbachaa inni sodaadha beektanii. Wallaahi sodaadha osoo akka tasaa wanti yookiin naan yaani kilaasii keessatti dhoksaadhaan nama laalullee osoo jiraateeti hin dhabamu beektanii mana isaanii kana keessa hin dhabamu iyyuu hambaa tokkoon sodaadha dhugaa dubbachuudha. Inna egasii booda uffata erga uffadhee ka'ee booda dhufee bakkee kanatti nama furdaa bakkee xiqqaan hin geettu. Waan hunda of jalaa kaasee of jalaa sissee ergasii booda kaameraa sirreeffadhee taa'u jira. Baay'ee tokko yeroo kana baay'ee shoomee jira dhugaa dubbachuu baay'ee beelahee jira. Sa'aatiin zuuriidha. Subii irraa ka'ee waa takka maayyuu hin nyaanne bishaan qofaa dhugaa ture jechaadha. Tasuma bishaan waan faxare. Ergasii booda ammootiyyuu iddoo kanatti ammootiyyuu nyaata nyaachuudhaaf qophaa'u jira. Egaa viidiyoon xiqqoo ispiidii irraa wanni jedhe yaani adeedha karaas rakkoo hin qabu. Nyaata nyaachuudhaaf qophaa'u jira bakkee kana jechuudha. Egaa innaa isin bira akkamii iidiin maal fakkaata? Alhamdulillah ana bira bareedaadha isiniin jedha. Haasoo jira bakkee kanatti garuu sagaleen hin jiru. Sagalee beekaatuma jalaa cufe. Isinin jedhe guys akkam jirtan isin bira mee iidiin akkamiin dabarsitanii isinin jedha. Alhamdulillah kunaan haala kanaatiin dabarfadhee jira. Rabbiin kan baranaa kan bara hedduu kan bara dhufus itti deebinee bara dhufammooti maatii keenya waliin biyya keenyatti maatii keenya bal'aa garaajjateennee haala saniitiin dabarsinu Rabbiin haa taasisu. Egaa ka haala kanaatiin dabarfadhee jira. Ani maal qopheeffatte jechuun keessan oolamu. Gommana yookiin raafuu shaana maramaa illee jenna nuti. Raafuu maramaa fi dinnicha kaarota walitti hojjetadhee jira. Ergasii booda mootii killeen illee jirti. Killee mootii annu godhachuu illee barbaanne garuu mootii namicha akka tasaanaa hojjedhu naan jireenya hojjedhee fi ergasii booda xiqqoorraan bifadhe chaadhaan illee ofiif illee xiqqoorraan bifadhe haala saniitiin gara kan iidattiin dabarsee jira. Bakkee kanatti mootii fermoojii kun maaliif as taa'e jechuun keessan hin oolamu. Fermoojii dhawan biraatii miti asirri akka tasaa hin jiru ergaa asirri hin jirre jedhee shaayii danfisadhe. Haala saniitiin gara kan nyaachutti jira. Guys isin bira akkamii mee ammaa isin akkamiin dabarsitanii isiniin jedha. Alhamdulillah rabbil aalamiin ani kun haala kanaatiin dabarsee jira. Rabbiin kan baranaa kan bara hedduu nu haa godhu nu hundayyuu. Warro namootiyyuu maybe oduu yookiin namoota kan keessa haala kanaatiin zanaa jettee dabarsuu jirta jechuun keessanii oolamu akka tasaa isin jirtu dhugaa dubbachuudha. Isin asin jirtu warra ofii deemteerti torbee tokko jechuudha. Innaa torbee tokkoof isin deemtee jirti namicha uffatu as jira. Namicha mootii aadiidha wallahi isa hin sodaadhu waa takka innis ijammar hin jiraaf hin jiru isaatu waliin beekamu. Kaseenuun illee barriin gara biraatii kabahuun illee achuma hin jiraaf hin jiru isaatu san argu jechaadha. Innaa dhaabichaa ganama sagalee naa qabee wanni killee na hojjedhu naan jennaan. Okay hojjedhee fi haala saniitiin anillee ofiifillee irraa hambifadhee akka kana jira isiniin jedha guys. Innaa egaa haala kanaatiin dabarsee jira isiniin jedha. Isin birallee akka bareeda ta'e shakkii hin qabu isiniin jedha guys. Viidiyoon baay'ee tokko dheerate waan ta'eef ispiidii irra kaa'ee ture garuu ispiidii irraa hin bade kuni innaa walitti deebinaa na eegaa. Egaa guys walitti deebinee jirra. Viidiyoo ispiidii irra kaa'ee walitti deebinee jirra. Viidiyoo dheeraan laaluun namatti hin tolu. Viidiyoo gabaabaa yoo ta'e baay'ee tokko axarreedhe bakkee baay'eellee nama baay'ee birallee gahuu danda'a. Akkasiin jedha bakkee kanatti mootii ijaarsa kee olii haasa'u jira. Dura osoo shaaworiin galee viidiyoon argaman jenna yeroo nyaata hojjechuu jiru jechaadha. Shaaworii galee ka'ee qophaa'ee ergasii booda zanaa fataa dheessiif ergaadhee akkasitti waadaa galee fi haala saniitiin booda mootiyyuu
Video ergaa fi jira isiniin jedha. Narraan bareen dheeree garuu qollee haa taatu. Takka takka oliimi yuunifoormii isaanii uffachaa maal jechuus irra haala kana wayyu. Egaa uffanni kun isaan biratti uffata tokko uffachaa uffata aandanyaadha jechaadha. Garuu ammoo osoo biyya keenya ta'eeti kun ka duriiti. Ka faashinii isaa kun bara durii rufe. Ka bara durii kun lufe garuu ammoo isaa bara faashiniidha. Egaa akkana isiniin jenna nyaachaa jira. Bakki kanatti baay'ee tokko beela'ee ture dhugaa dubbachuudha akkuma isiniin jedhe baay'ee tokko beela'ee ture ganama subii ka'ee haala saniitii wanni jechaa ture garuu mootiyyuu kan nyaadhi sa'aatii torbatti akka Itoophiyaa sa'aatii torba akka sa'aatii tokkotti jechaadha zuurii bishaan qofaan faxaree hattaan faxarumaayyuu haala kana isiniin jedha gaayis. Egaa obboleeyyan kiyyaa ana bira haala kanaatiin darbee jira. Iidiin bara 2026 Arafaa yookiin Arafaadha. Iidal Adhaa yookiin Arafaan haala kanaatiin darbee jira isiniin jedha. Isin biras akkami akka darbe koomentii jedhanaaf kaa'u hin dagatinaa isiniin jedha gaayis. Alhamdulillah Rabbil Aalamiin dhugaa dubbachuudha baay'ee tokko das nama jedha. Jechuun yeroo akkasitti sa'aatiif kennanii bakka zanaafataa jedhanii osoo namni fajiraatee nama qabu fakkeenya mana kanatti kophaa kiyya dalagaa nama qabu osoo namni fajiraatee baay'ee tokko bareeda dhugaa dubbachuudhaaf haala saniin zanaafataa jedhanii maal jedhanii buna fadhaabbatanii maal jedhanii bakka babbareedanii babbareechanii waa hunda haala saniitiin dabarsan jechaadha. Egaa obboleeyyan kiyya dhugaa dubbachuudhaaf yaani jajjabaadhaatii maal jedhaatii wallahi laatii fakkeenyaaf namni tokko ijaazaa bahee maal jedhee ijoollee bira deemee fakkeenyaaf bakka guyyaa batakkitti darbitu tanaaf jedhee waa baay'ee baasa jechaadha. Waa baay'ee baasii hin taane keessa galee jechaadha baasii humnaa olii keessa galee hattan kabiraatu dhiisaamee manumarraa baay'eetii irrattu jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf taaksiin birriidha. Achii yoo deemanitti birri guddatu ba'a dhugaa dubbachuudha birri guddatu ba'a jechaadha. Kan ofii keessattuu yookiin yaani bakka akka namaa mijateetti hatta yooma isaan illee jiraataniitiin jedhanii namni tokko aadiidha yaani wallahi guddaa nama cinqana injiin kun namni tokko jechuudha. Nama tokko bichatu yookiin bakka kana godhii san godhii kana fuudhii dhiqee deebisii maalii godhii namaan jedhee nama cinqa malee namni baay'een namni tokko keessattuu yaani guyyaa sa'inuma boqonnaa namaaf kenna jechaadha. Hatta yooma boqonnaalee dhabdaniitiin jettanii wallahi ana akka kiyyatti isiniif hima muree akka kiyyatti wallahi maaliif birriidha waan ta'eef hojjedha wallahi xaxxii hidheetuma hojjedha malee dhugaa dubbachuudha bani waa kanaa sanii guyyaa iidaati guyyaa arafaati guyyaa maarreedha ebaluu dhufaara hidhee wallahi wanti takkatti yaani yookiin ijaazaa bahuuf hin jiru jechaadha waa takka dhugaa dubbachuudha yaani baasii humnaa olii keessa galtan baasii humnaa olii keessa dhugaa dubbachuudhaaf kun hundi isinirraa hafa jechaadha gaafa akkasitti bakka bakkuma jirtanitti haaluma keessa jirtanitti bakka haaluma rabbi isin laaffisetti haala kanaan gammadduu taatanii dabarsitanii baay'ee tokko bareedaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Anama osoo baheeti viidiyoon baay'ee tokko ispiidii qannasee sadiif akkana xaxxeedha walumaa galatti gaafa akka hundaafuu waraabee gadhiisuu anarra jiraataa mare waannaan viidiyoo laaluu caalaa ergaa isiniif dabarsuu jechaadha kanarratti qoratii gochuudha qabdanii isin jedha gaayis. Innaa waanuma jechuu ufuma waan ofii kiyyaa jaaladhu fi waan ofii kiyyaa fedhe qalbii kiyyaa isiniif himuu jira jechaadha. Innaa kana isin jedha gaayis wallahi birri keessa walii qabatanii maal jettanii yeroo dhiyootti wallahi biyya keessa galtanii maal jechuu babbareedu bakka haala bareedaa ta'een dabarsuu ni dandeessan jechaadha. Yoo waa hunda qoxxoobattanii waa hunda keessatti bakka harka keessa dheeressuu dhabaatanii maal jechuu dhabaatan jechaadha. Fakkeenyaaf nama tokko jira dhugaa dubbachuudha ka waggaa 10 waggaa 15 biyya namaa kana taa'e sumuni lukkuu cabduu lukkuu luka lama biyya hin qabne baay'eetu jira jechaadha. Ka ija kiyyaan arge hatta nam'atiin takka dhugaa dubbachuudha taraan duratti mana wayii keessatti walii dhumnee turre jechaadha. Ani ibsi bakkee tokko hojjetaa ture haga ja'a afurii akkas ergasii boodaan biraa deema jechaadha maal sunnaaf hin taane waan ta'eef. Egaa waggaa 13 biyya namaa kan hojjetteetti waan isin dhibu waggaa 13 biyya namaa kan hojjetteetti ijoollee Itoophiyaati bar lukkuu luka lama biyyaa hin qabdu mana ijaarattee mana isuma sanuu mana lafa abbaa mana irratti ijaarattee achi abbaa mana sunillee rabbi itti garagalchee subhaanallah akkasitti gara kan kaade
akkasitti isiin lukaan galte jechaadha. Lafti ka isaati uummata akka waan kasaftuun hin qabdu jechaadha. Jechuun osoo lafti ofii bitattee osoo jiraatteeti lafa ofii bitadhe irratti kunoo nakaadee naganii jettee kasasuu hin dandeetti garuu hin dandeettu jechaadha. Maaliif lafti ka abbaa manaa isiiti jechaadha. Innaa akkasitti gara uumaarraa qabdu lafti kennaa jedhee dhoggate jechaadha. Kanaaf kun hundinuu maaliif dhugaa dubbachuudha maaliif ta'e jechuun ijjannoo dhabuudha. Akkamitti isii waggaa 10 qabnuteetti lafa bitachuu akkam dhabdi dhugaa dubbachuuf. Innaa kana hunda ka fide maalidha? Yeroo hunda deddeemuu yeroo hunda baasii humna olii baasii hin yaadamne hunda baasu kanadha jechaadha. Wanti kanarraa nama gahu. Innaa jabaadhaa isin jira obboleeyyan dhugaa dubbachuudha. Wallahi akka kiyya jechaadha badaa bakka waan mookinnaan garaa raasu waan tokko waan hamaa wallahi yoo miidiyaa kanarra argu hagam akka garaa keenya raafamu anuu garuu anuu yaani haala gaarii haala mijataa keessa hin jiru wallahi garuu akkuma sanitti bakka cuggaarama kee kana na gubata jechaadha subhanallah wallahi bakka yaa rabbi kiyya miidiyaa kana odoo cufeellee taa'ellee na jechiise yeroo tokko subhanallah innaa odoo yookiin waan gaarii odoo arganii baay'ee tokko bareeda dhugaa dubbachuudha akka deemanitti akka taa'anitti akka ciisanitti akka baqqal akka waa hunda keessattuu waan gaarii namarraa osoo dhaganii waan gaarii osoo arganii baay'ee tokko natti tola akka kiyyatti dhugaa dubbachuudha gammachuu eenyullee gammachiisa alhamdulillahi rabbil aalamiin wallahi kana isiniin jedhaa kana gochuudhaaf mootiyyuu qoftanneedhaati bakka of qabaati waa hundarraa yaani amma fakkiin waa baay'ee nama bareeduu danda'a waa baay'eetu bakka waa kana godhisan godhi namaa jechuu dandeetti qalbiin namaa jechaadha hattan uffataniitu deddeemee kanayyuu uffata faashinii dhufe uffata homaama kanneen wanni irraa aapirraa guurumaan jettee jechaadha qalbiin namaa kanayyuu bakka qalbii keessan jala deemtan ni kasaartanii jechaadha dhugaa dubbachuudha irraa qabdanii haala saniitiin birrii keessan wal qabattanii biyya keessa ergattanii haala san inshallah rabbiin illee barakaa keessa isiniif kaa haala amantaa keessaniitiin rabbii keessan kadhata yaa rabbii kiyya waan godhadhe keessa barakaa naaf kaayi yaa rabbii kiyya humna kiyya keessa umrii kiyya keessa umrii maatii kiyyaa keessa barakaa naaf kaayi jettanii kadhattanii haala saniitiin waan godhattan yoo waan yaani haqqii keessa qofaa yoo wal qabattanii rabbiin illee irra isin gargaara jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf innaa kana isin jira jabaadhaa rabbi isin haa jabeessu isin jira rabbiin isin haa jabeessu wallahi rabbiin isin haa gargaaru waa qabdan barakaa keessa isiniif haa kaa'u umrii keessa barakaa isiniif haa kaa'u rabbi yaada muraada keessa isiniif haa guutu isin jira jabaadhaadha wallahi jabaadhaadha rabbiin isin haa gargaaru akkuma isiniin jedhe waan qabdan wali qaqqabadhaa maal jedhaati guyyaa hunda fakkeenya guyyaa hunda